Naannoo Oromiyaatti hojii kunuunsa qabeenya uumamaa barreen darban hojjetameen bu'aan abdachiisaan argamaa dhufeera. Godinaalee hojii kunuunsa qabeenya uumamaan fakkeenya ta'an keessaa godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuutti hojii kunuunsa qabeenya uumamaa hojjenneen jijjiiramni dhufee araddaa keenya hawwattuu taasifneerra jedhu qonnaan bultoonni aanichaa. Dhugaa akkamaan duraatti amata shanan kana duratti dachiin tajaajila dhalla waata kan baaftu abaata gobaata taatee waata kan baaftu dhakaa qofaa jira qorqattoo dhakaa uummanni asii ilaa jimma ilaa wallagatti asirraa godaananii jiran. Godaanamee jira jechuudha. Iddoon tun boqaa iddoo yeroo daagaa osoo jedhameen dura waata kam agarsiisu. Amma immoo eegatee daanii hidhamee booda bishaan qabattee amma kun biqiltuu dhaabbattee bishaan illee daagammaru bishaan ni ta'a biqiltuun dhaabame illee qabatee meeyiraa jira jechuudha. Deeggarsa nu godhanii ogeessa nu fidanii dachiisan hidhuu eegalle. Lafatana hiinee boolla qonnaa shikinji dhaabuu eegalle. Daaga hirkanii ni hiina, daaga biyyee ni hiina, daaga dhakaa ni hiina. Aybiroon dalaynaa, maayikiroon dalaynaa, dhufanii nu barsiisanii asitti ogeessi nu bira deemuu nu barsiisaa dalayne. Amma achi booda uummanummaan gartee silaa godaane san asitti deebuu hawwaawuu jechuudha amma asitti deebuu. Hojii kunuunsa qabeenya uumamaa fakkeenya ta'e kana milkeessuu kan dandeenye tokkummaan hojjenneetiin fuulduras kana caalaa hojjechuuf qophiidhaas jedhan. Bara ammaan duraan kana qammas ni agarreemi qilleensa keenya kana ganaa qilleensa addaa jijjiirama. Jijjiirama addaa hanga arda qilleensa kan jokulaa biyya alaatitti biyya alaa dhuftee nu ilaaltee gartee kaambaa waan inni feetiriftees nu ilaaltee waan inni gootutti hojii teenyatti mafumnaan jaalla. Hojiin teenya naftu. Obbo Abdii Muummee waajjira qonnaa aanaa Gooroo Guutuutti dursaa garee qabeenya uumamaati. Aanichatti hojii kunuunsa qabeenya uumamaa barreen darban hojjetamaniin lafti kanaan dura qullaa ture deebi'ee bosonaa dhufuu dubbatu. Hojiileen qabeenya uumamaa eegumsa biyya bishaanii hojiileen baay'inaan hojjetamanii jiru jechuudha. Kana keessaa daagaan adda addaa biqiltuu dhaabuu kanneen adda addaa yeroo baay'ee hojjetamanii jiran jechuudha. Isaan kun yeroo ammaan tana haala hawaasni keenya irraa fayyadamaa ta'utti hojiileen misooma qabeenya uumamaa kun hojjetamee jira jechuudha. Qabeenya uumamaa sirnaan eeguun bu'aawwan hedduu fideera carraa hojiis ta'eera jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Gooroo Guutuu. Lafa jala bishaan dabalaa deemuun bu'aa tokko bosonilleen uwwisni isaa dabalaa deemuun waan tokko dhiqama biyyee hir'isuun deemee carraa hojii uumuun illee ol qabatee iddoon itti sheedii adda addaa ijaarame ittiin hojiin kun hojiin carraa hojii dhabdoota irratti ijaaraa deemnee fayyadamaa taasifne illee jira jechuudha. Qabeenya uumamaa kunuunsuun milkaa'ina hojii qonnaaf bu'uura kan jedhan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa hawaasni illee kana beekee qabeenya uumamaa kunuunsuun irraa fayyadamaa jiraachuu himan. Hojiin qabeenya uumamaa irratti nuti hojjannu hojii qonnaa keenyaaf galma isa guddaadha, galtee isa guddaadha. Hojii qonnaa beeladaafis jedhe, midhaan oomishuudhaafis jedhe, kuduraa muduraa adda addaa oomishuudhaafis jedhe, waa hundaafuu hojii qabeenya uumamaa irratti nuti xiyyeeffannee hojjennaan jijjiirama guddaa fidna. Baroota darban hojii kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetamaniin bu'aa abdachiisaan dhufuu eegaleera kun cimee itti fufuu qaba jedhan obbo Geetuu Gammachuu. Waliigalli hojiin qabeenya uumamaa kan keenya jijjiirama baay'ee mul'isuu eegaleetu jira. Jijjiirama baay'ee mul'isuu jalqabee jira. Jijjiiramni kanarra immoo uummanni keenya fayyadamaa ta'uu jalqabeetu jira. Mul'isuu qofa osoo hin taane fayyadamaa sirriitti fayyadamuun bakka inni jalqabameetu jiru. Qabatamaadhaan qonnaan bulaa gaafa dubbistu horsee bulaa gaafa dubbistu jijjiiramni inni dhandhamachaa jiru kan sitti agarsiisu baay'ee guddaadha. Kana cimsinee deemuu nu gaafata jechuudha.